Aye, hashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Nagaa Rabbii bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isinii jecha kun har'a viidiyoo lammataadhaan six pack jechuudha. Kanneen cinaacha keenya irratti argamu isa garaa garanaa kun argaa jirtan warreen kana jechuudha. Warreen kun surree keenya irratti yookaan kursii keenya irratti uffannaa keenya irratti achi gadi dhalanii sheeppii keenya baay'ee nu jibbisiisu nu fokkisiisu jechuudha. Isa kanaaf bifa salphaatiin akkaataa itti isa balleessinu isinitti agarsiisaa waliin hojjennaa nafaana taatii waliin hojjennaa jechuudha. Isa kanaaf daqiiqaa muraasa keessatti gaafani viidiyoo tokko isinii hojjedhu hangam viidiyoo kan biraa gadhiisutti isin sanan eegina irra deddeebi'aati torban tokko keessatti viidiyoo 2-3 gadhiisuu yaala irra deddeebi'aati guyyaatti si'a 3 hojjechuu yaala yoo isinii dadhabame biisii taatu ta'e immoo guyyaa tokkotti si'a tokko hojjechuu yaala isiniin jira. Asumarraan amma wal faana hojjennaa warreen yeroo darbillee yaada naalattan yaada keessanitti galatoomaa isiniin jedha. Inni ariifattaa waan hojjettanii fi amma suuta deemee hojjettaa nafaana bu'aatii walumaan hojjennaa jechuudha. Isa jalqabaa kan qaama keenya ittiin hiikan daqiiqaa tokko hojjennaa. Isa lammataa irratti gaafa exersaayisii eegallu immoo sekendii 30 waliin hojjennaa jechuudha. Isa kanaaf asumarraan ammaaf gara hojii keenyaatti seennaa nafaana ta'a isiniin jedha.
daawwattoota kabajamoo jaallatamoo waan daawwattaniif waan faana buutanii waan faana hojjetaniif guddaa galatooma galanni keessan guddaadha isiniin jecha baay'ee jaalladha baay'ee isin kabajaa gara fuulduraatti waan baay'ee nu eeggachaa jira waan baay'ee isin eeggachaa jira waan baay'ee qabadhe isinii dhufaa jira asumarraa viidiyoon kun yoo isinitti tolan laayikii sheerii gochuu hin raaffatina akkasuma sabskiraayib gochuullee hin raaffatina isin jedha viidiyoo kan biraan hanga walitti deebinutti